السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت تفدا وتوت عداماته وندك السنو أكم جرتو وفتن الرجال كان ملتا إيساد الشانا وبين راد فجرا داونا وبين انتاس فيلم باين توليجرا أيوة برتوت إيسادي برتوت أورميا آرت إنستيتيوت أكو بيتن نبيتني أورميا آرت إنستيتيوت يوتيوبر سنتن كان جمدون واحد بس يونيفرسيتي أرجع ثانية شولا برتوت أشيت كونندو وندرا لين جراني كونا أكو مريتن نما هدو هذا يا بدالي ما الفك هذا مي بشرنا زياران أنجوا جابوينه وجه جوابن هيا أكو ما بيكمو برتوتني أمار جاجر تنكون تربيد وفو يكنيمو ويا كداني هتراني بيفهمو أيوة بس أنا رتي وندم تجسنا كارجم تاني سنجابنا كمجالان تربان الراه قلما أولياد سينمات كارجم أولياد سينمات إبجرا برتوتا أورميا آرت إنستيتيوت أجت نموني واي برشور بادن أورميا آرت إنستيتيوت بستاني برشورن ديتن كاميرا مان ثور بادن ور فيلمي بريسو فيلمي فلشو إديترا أيوة فوتوغرافي واحد وان نجري مالفا أجرمي فيلوني سيني أبزتو تياتركال آرت نجرا أيوة وبينك برتوتا آرت وانا يسجرا بسن أكتن دي حالة غاري دام برتاني أبدراس وانتوندا وجدتو كندر دانينا أكو ماركتن كان برنوت هدو تجرا إسنس كوتا برد عن اللي تجرا برشو جرا آرتي أورمو قديسو بنهندو نهندو كوبيدا فدي قدها كمنا نمون أرجتن كون بوتو وروتا آرتي أورمو قديسو أيوة برد برد تنا أكو ماركتن ثانيني مال برد مال برد تياتري مالي أكتينج مال برد أكتينج مال فلسطيني أم فيتان يجوا أم بيفهموش أقام سياف أقام سياف قلتي شيء بس أنجم تك أرتي مالكو شو برد أرتي مالك برد مالك برد يجوا مال أرتي أفارون بدي شوف ويني وفدرا مال جربوا يا رجال هاني ما ها مال جربوا أجا مال برد أنا فيلم كوراي بردا سكران فود دعامو مال برد أنا بردا كل ميفيك دي فيلم ميكينج فيلم ميكينج كده أصدق هم بردا بروم سجاري أرجع شانجرا كاتايتي فيلمين نتورا بموفي إدينجي توفي كاتايتي كليبين بفهم مياتين بفهم عادتين كاتايتي هجتهم برشا جرا سكران بيتاني لا Yo kabajamtoota daawwattoota kenna kun sagantaawwiidhaan eeggachaa jirtan Instituutiin Aartii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessu sagantaa jaalatamaa egeree taalantidha. Egeree taalant bu'aa humna keenya har'as galaa egeree keenya taasifannee aartii fi aartii irratti qofa xiyyeeffachuudhaan namoota dandeettii aartii qaban sagaleedhaan taatummaadhaan shubbisa aadaatiin daansii ammayyaa fi dandeettii addaatiin dorgomsiisnee aartistoota ciccimoo egeree aartii keenyaaf abdii ta'an isiniif gumaachina. Kana malees dhumarratti dorgomtoota mo'ataniif badhaasni akka walii galaa qarshii miliyoona 1,500,000 ol akka qophaa'e dhageessanii jirtu. Egaa dorgomtoota dhiyaatan keessaa eenyu fa'aatu mo'ateetiin badhaasa kana addaan qodata kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'aaf dorgomtoota ciccimoo marsaa tokkoffaa torbee afuraffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis sagantaa kennaan bashannanaa cimina qabnuun ni jajjabeessaa hanqina qabnuunis ni qeeqaan waliin turaan affeerraa kenna. Sagantaa gaggeessuudhaan an Muabbaa Hussein isin waliin tura. Egeree taalant waliin turtii gaarii. Muabbaa Hussein jedhama. Daayirektara Instituutii Aartii Oromiyaati. Har'a daawwannaa istiidiyoo OBN laalleetiin dhufnee istiidiyoo OBN waa'ee teekinooloojiin inni keessatti qabu baay'ee ammayyaadha. Isa laallee deebinee yeroo gaarii ture. Egaa teekinooloojii kana immoo sirriitti akkamitti itti fayyadamneetiin faayidaa uummataatiif oolchina kan jedhu boodarra garuu istiidiyoon OBN keessa jiru teekinooloojiin meeshaaleen jiran baay'ee ajaa'ibadha. Manni barumsaa akkuma argitan isa kana fakkaata. Daayirektara keenya akkuma isinitti hime barnoonni maal fa'aa akka jiran isinitti hima. Warroonni barachuu barbaadan aartii afaan Oromoo guddisuu barbaadan guutuun isaanii asitti dhuftanii editaras ta'u aartii waa hunda barachuuf kunoo manni barumsaa kana fakkaata. Ega, I'm film making skill, theatrical art, vocal music,
shubbisa aadaa kiroogiraafii hunda barachuun danda'a. Fine art and paint fakkii fi bobboca illee barachuun danda'ama. Amma galmeerra jirra filmmaking core filmmaking skill baay'inaan galmaa jiru, acting illee galmaa jiru, makeup design akkasumas modeling illee barsiisaa jirra. Galatooma. Galatooma isin jenna akkuma argitan warroonni hangammaa baratan eebbifamuu jiranii warroonni haaroftis galmooftanii barachuun dandeettan jedhama. Akkas isa kana fakkaataa kooti. Eewa maal? Maqaan kooti kumanni tachuun jedhama. Kana barataa teatira dabareetti ani maqaan kooti kumanni tachuun jedhama. Barattuu teatiraadha wayim taatummaadha. Taatummaa. Eebbifamuu hin jira. Okay, eebbifamtee maal darbuu yaada qabda? Ani eebbifameetuma ilaalchuma aartii uummanni Oromoo qabu kan jijjiiruun barbaada. Aartii Oromoo guddisuu. Waan barbaade haa ta'u wanti naa kenna immoo hojjechuun barbaada. Bareeda jabaatu hojjedhu. Cimaatti eebbahu barbaada. Barattuu editaraati. As Oromiyaa Art Institute akkuma argitan kan barattoota hedduu warroonni editingii sooftiweerii gurdaan baratanii fiilmota edit gochuu diraamoota garaagaraa waan adda addaa sirbootas warroota edit gochuuf baratanii kunniin immoo warra aartiin fakkeessuun kunniin weellisuun kunniin barattoota gosa hedduutu jira jechuudha. Ati of duraaf maal gochuu yaada qabda? Ammoo editara cimaatti eebbahu barbaada. Kaamera operation. Amma fittee Operator. Operator. Yaa fitnee torbanadhaa eebbaa kanuu fakkaata. Yeroo gaariin turre ture. Eebba keenya kottaa daawwadhaa. Kottaa daawwadhaa sana feeree jirra. Egeree taalant bakka tamatti dalagamaa. Akkuma argitan. Akkas iddoon itti leenji'an kan ni fakkaata. Ayyee waan barbaadu. Kottaa leenjaa. Asin leenji'aadha. Kottaa leenjaa. Iddoon dorgommillee as fakkaata warri sagalee qabdan. Warri sagalee qabdan egeree taalanta kajaa'amuu jira. Warri aartiin waante kottaati baradhaa. Ogeessa kaameraa ta'uu warri barbaadan, editara ta'uu warri barbaadan. Kanaafuu nafi naannurraa kottaa. Welcome. YouTube kiyya iddoo BM irratti galuudhaan subscribe godha. Amma iddoo BM description box irratti. Linkii isiniif kaaya? Okay, akkuma argitan maqaan isaa maal deebifii fi? Iddoo BM. Maal fa'aa qopheessite? Wantoota adda addaa jalaati check godha. Okay, YouTuberoota Anillee kiyya YouTube ibsaa galaan sadii jaa dhumarra lakkoofsa sadii qaba. Ibsaa galaan sadiiti. Walaloolee bifa hedduu siidhaa sagaleedhaan isiniif dhiyeessaa. Subscribe, like, share. Ni beektan isinuu. Akkuma argitan asitti seerumaan barnootumaanii baratanii editingii illee waa hunda baratanii isiniin haala saniin editingii aartii waa hunda baratanii isiniif qopheessan jechuudha. Waan qulqulluu ta'e argatan jechuudha. Barattoota Oromiyaa Art Institute baratan keessarra waan qulqulluu ta'e waan babbareedanii argatanii chaanaala jarallee subscribe godhaafi. Yaa kottaa asumaan isinillee baradhaa isiniin jennaa Oromoon waan kana akka bakka guddaatti eeggata. Oromiyaa keessaa fi Oromoon tokko qabdu dhaabbata tokkichaa kana Oromiyaa Art Institute. Kanaafuu kottaa waliin guddifnu aartii keenya ogeessa baay'ee taanu waa hunda keenyaan keenyuma kottaa. Akkuma inni jedhetti manni barumsaa baay'ee bareedaadha. Warroonni waan dorgamu baratanii dorgamuuf fiilmii dalaguuf waa hunda sagaleef sirboota baasuuf waan adda addaatiif warri barbaadan guutuun isaanii dhuftanii barachuu dandeettan jechuudha. Kaameroota illee babbareeda qabanii sooftiweerii gurguddaan isin barsiisanii waa hunda kaameraamaan bareedni taatanii artistii cimaa taatanii warroonni aartii Oromoo guddisuu barbaadan guutuun keessanii asii dhuftanii barachuu dandeettan. Iddoon isaa magaalaa Adamaa Bishooftuu buufata konkolaataa fuula duralletti illee ni argamna jechuudha. Gamanumaan isinitti dhaammannaa kottaa isiniin jenna. Okay, amma eenyu wal isin barsiisaa Flavor jedhamti maqaan isii. Flavor Kadir jedhama. Flavor Kadir jedhamti. YouTube channel isii seenaa subscribe godhaa fi waan babbareeda qabattee isinii dhufti. Maqaan channel keetii maali? Fileetiu. Fileetiu jettanii linkii isiniif kaaya isillee achi jala seentanii subscribe godhaa. Maal fa'aa qabattee dhufuuf barbaadda? Wantoota babbareedoo bashannansiisoo diraamaa monologii wantoota garaagaraa qabattee isinii dhufa. Okay, beekullee dandeettanii fiilmii adda addaatiif diraamoota adda addaa bareedee jirti yoo beektan warroonni beektanii beektanii amma YouTube channel isiitiin kan isii kan ta'e isiniif dhufti achirratti waan babbareeda waliinuu dareen isiniif qopheessina isinillee dalagaa isiniif qopheessituudha. Subscribe, share gochuun like gochuun dagatina. Guddisuun dagatina. Barattoonni asii argitan guutuun immoo aartii afaan Oromoo guddisuuf xaarii jiran isin immoo bira dhaabbattanii deeggaruu qabdan jechuudha. Anillee asitti editingii fi kaameraa barachuu jira. Tan duraan beeku caalaa fooyyessuuf itti cimsuuf biyyuma keessatti magaalaa Adaamaa keessa barachuu jira.
waan daawwataniif galatooma. Galatooma. Yoo isinitti tola laayik gochuun dhagatiin waan barbaadan koomentii jedhan nu barreessaa nagaatti.